إيجانا فاتي والفوني وشو عن كل ما يجري ملي تكمل حركة ساعة تكنجر ملاقة تكنجر أكمل رانا رجرت أنجيرو جارد ما لا رجبده أدي ما لك أني كبدا جتان ولمي أكوني تي سينا فودي ما ده أنا سيفودي أكان سيفودي بيك garu amat ane yo birri kaban ko fajje samo kam kuran هاي harana sumragaye mafsal patarugane harana sumragaye mafsal Yo yaa shamar kafuni hordoftoonni Saaroon Entertainment biyya keessaa fi biyyaanis nagaa galata waaqayyo xoorinni jabaa tokkotu jalqabee jira jechuudha yookiis immoo lola hamaa tokkotu lola gaafan jedhu immoo kan Geetachoo Raddaa fi akkasumas kan Dr. Abiy Ahmed isanitti fakkaatini xoorinni yookiis immoo lola hamaatu Haajiidhaa fi Imaanee gidduutti eegalee jira jechuudha. Jaarsummaa argamte naan jechuun keessa hin oolu waan ta'eef waa tokko sitti nama sadursa garuu like subscribe share godha hundarsa garuu like godha isin jechuu barbaada. Lolli kun egaa lola reef caafii yookiis immoo reef jalqabeedha. Lolichi garuu gara kamitti akka deemuu fi eessa akka ga'u garuu hin beeknu walumaan ilaalla. Xoorinati hamaa eegalteetti jechuudha Imaaneen. Haajirratti jechuudha. Haaji milikuudhaaf yaali akkasumas immoo meeshaawwan dhukaasaa garaagaraa qopheeffachuu jechuun barbaada ani. Itti jiru kun akkami. Sireen tun kanuma duraaniiti. Farshan wanni kun kanuma duraaniiti firashni kun. Dachiin tun illee kanuma duraaniiti. Sitaara kun illee kanuma duraaniiti. Akkam raalaa jirtu. akkam godhana jedhara hiriyoonni hiyyanii dhufan jeetamaa mana kana. Gizee dhufan maali ati ammallee kacaatuun irraa deemte sanumarra jirtaa inaan jaa. Taanis ni dhufti maali ati ammallee manni kun kanallee hin jijjiirtu inaan jaa. Tamam. algaabsiin Eegaa lafeetee wal fuuni. Quccumaa jijjiiree malee takka mana harka saawwa takka hin jijjiirre malaaqaa takka hin jijjiirre akkam irraa ilaalu jirtu. Ati garuu akkuma caldeettis tolii jiraachuu jirtamu. mee ana billah alayhi namni akkasin jenna amma yaani bakkan ta'u ramte kan nagaachuu kan himuuf Kan masitti himuuf miti waan takka dirqama irraa jijjiiruu qabda mana kana keessa maaliif maankee takka leen taane. Hee haji. Algalibsiin kun gaafa naan duraan gaafa isin as jirtu kunillee asuma jira. Kunillee asuma jira tamam. amma isin jirtu gaamee amma kun kan kee jira akka yaani Ishi Habibti Imaanee algaanis qayyaramuu qaba akkasumas wantoonni fi meeshaan mana keessaa qayyaramuu qaba yookiin jijjiiramuu qaba erga kan caaltuurra hin ciisu kan caaltuutti hin fayyadamuu jetteeti jechuudha. Kan isheen lola hamaa kaastee jirtu jechuudha. Dursa garuu kan caaltuu akka ta'e osoo beektuu akkasumallee miinis ta'e meeshaan sochii keessa jiru kan namni itti jiraataa turetti kan dhaqee nu warra dhaggeeffataa jiru immoo sidha. Kun anaaf gaaffiidha jechuudha. Akkasumas immoo jijjiiruu qabdaa kan jettee lola irratti bantu fakkeenyaaf uffata kanaan qaba yoo ta'e har'a dhiira tokko biratti hin dhaqeera yookiis immoo shamarree hiriyaa tokko yoo baafadhe yoo ta'e gaafa hiriyyaan sun jijjiiramtu uffata kana dirqaman jijjiiruu qabaa yoo ani hin barbaanne qofan hin jijjiira. Yoo ani hin barbaanne qofan jijjiira jechuudha. Uffata malee nama garuu ni jijjiirta yeroodha gara yerootti jechuudha. Duraan caaltuu wajjin turee caaltuu wajjin dhuguma miskiina. Caaltuu wajjin haadha manaa baanu waliin jiraachaati kan isaan turan jechuudha. Dhugumaanis wal jaallatu Haajii wajjin jechuudha. Dhimmati Haajii irratti jijjiiruu qabda maalirra jettee qebeexxira haasoftu akkamitti tokko kana. Maaliif sitti fakkaate inni iyyuu barbaade meeshaa mana isaa iyyee jijjiiruu danda'a. Caaltuu jijjiiree miti uffata yookiis wantoota akkuma kanallee haasaa keessatti uffata kan yeroo sanaa ta'etti. Yoo barbaade jijjiirachuu danda'a yoo barbaade immoo uffata sana kaachuu danda'a kan saati waan ta'eef jechuudha. Caaltuunis dhiistee fi deemte waan ta'eef yoo barbaade meeshaa mana sana keessaa jijjiiruu danda'a. Yoo barbaade yoo ta'e immoo kaachuu danda'a. Lammaffaa immoo yaa Habibti mana abbaasaa fi qe'ee abbaasaa biyya abbaasaa jira miti jechuudha. Kan inni yerootti jechuudha yookiis immoo baankii keessa gali cira osoo hin taane hojjetee walirra kaatee biyya isaatti bor ittiin galee jiraachuufidha. Akkamitti kan jijjiiruu qabda birrii iddoo barbaade fiddee jirchuu dandeessi jechuudha. Birrii qabaattee naan immoo kenniif. Mana jijjiiruu amma mana hojii jijjiiree maal rakkoo qaba? mana jijjiiruu bara jibbine amma jijjiiruu silaanta osoo qabaadde maallaqa qabaadde osoo jijjiiree barnatti tola. Garuu amma aqalli ishee meeshaa kana as keessa jijjiiruudhaaf birrii yoo xiqqaate birrii meeqa nama beektaa? Hanga fiidee barbaachisu gaafa nu fuudhuuf deemtu sana akkamittiin kan irratti fuudha jettee yaadaan xiqqoo teessee nurraa jijjiirta jeetiin yaadi bas garuu mana jijjiiruu hin dandeessu ati amma mana jijjiiruu an jijjiiruu jaaladhe maallaqa ni qabda?
Ati maallaqa ni qabdaa jechaan olimme akkamitti si na fuudhe madaala si fuudhe. Akkan si fuudhe ni beeka. Garuu ammatti ani yoo birrii qaban qofa ajjeesamu akkam godhan. Hayyee hoo guddaa mana kireessitee meeshaa hundallee jijjiiru baate meeshaa taniin gurguriiti jechuudha. Waasa akka mana kana keessa jijjiiri. Laa ilaaha illallah. Ana atamma kanumaa dhuftee achiramte. Kamuu yoo birriin qabu yoo ta'e of ajjeessaa namni tokko maallaqa hin qabu yoo ta'e of ajjeessaa yoo barbaade jiruu qabdaa dirqama akkamitti namaa hin jedhamu. Sirrii goote. Maallaqa caaltuu nyaachuun sirrii akka hin taane osoo hin beeku garuu kan kanaa erga fidii jijjiiruu qabdeetti erga yaada mataa isheetiin mataa isa zoorsite birrii qabdaa fidii jedhee jijjiiriti haa jijjiiramu. Nama dhibdi dhugaa rabbii jechuudha. Dhuguma jechuudha. Namni tokko qarshii hin qabu yoo ta'e osoo waa tokko dafii godhi yoo siin jedhe baay'ee tokko ulfaata jechuudha. Haajiillee qarshii hin qabu garuu of ajjeesaa jedhee dhuguma namni tokko qarshiif jedhee of ajjeesu jechuudha. Kanaafuu amma jira nama homaa of harkaa hin qabne gaafa jedhamu namni suni of qutamoo of ajjeesamoo eessa abbaa isaatiif fida tokko biyya ormaati mana ormaa keessa jira jechuudha. Akkasumas immoo jedhanii uummanni akkuma argee argatamallee miti jechuudha iddoo kanarratti kabajnillee abbaa manaa fi hin mala jechuudha. Ituma piraankii ta'ee jechuudha. Piraankis ta'e diraamaas ta'e hojii hojjetan keessatti akkasitti hinaasa'amu jechuudha. Kabajaa fi seera mataa isaanii qaba jechuudha iddoo kanarratti dogoggortee ta'e maanis jechuun barbaada. Yoo nuti caqacaqnee fi yoo nuti jechuudha abbaa manaa keenyas ta'e jaalallee keenyas ta'e nama jaallannu tokko deddeebinee caqacaqnee jechuudha tooftaa karaa biraa sirraa fagaatu barbaada jechuudha. Yeroo baay'ee jechuudha shamarran keenyas ta'e dhiironni keenya hiriyyaa isaaniis ta'e nama jaallatan tokko ofii isaaniitu of dhabsiisu dhumarra garuu ni boo'u jechuudha. Kanaafuu amma isheen amma ka'ee amma akkas godhi gaafa jettu jechuudha. Namni tokko jechuudha miiroonnis ta'e namoonni tokko hin qaba waan ta'eef deemi jechuu ni danda'a jechuudha. Maaliif irratti dheengadha dhufte waan ta'eef. Kanaafiyyuu of eeggannoos ta'e kabajni ni barbaachisa jechuudha. Akkana ani wanta isin himu keessaa warri koomentiidhaan arrabsitan jechuudha. Warroonni koomentiidhaan arrabsitanii hin dabbara hin fokkisa jechuudha. Sababiin isaayyuu biizinasii isa dalagan, piraankii isa dalagan, diraamaa isa dalagan, jireenya dhuunfaa isaanii isa dalatan. Imaanee fi haajiitu waliin jiraata malee anaaf ati warri koomentii teenyee yoo barbaanne reakshinii yookiis immoo yaada irraa hubanne kana haasa'u irraa kana fee dhimma nuti dhannee jireenya namaa arrabsuuf hin qabnu jechuudha. Anaaf ati waan beeknu hin qabnu caaltuu fi haajiin walii wajjin jiruu fi adda ba'anii isaanii haadha manaa abbaa manaadha immoo hiriyyummaa immoo waliin hojjetaa turan immoo imaanee fi isheellee waliin hojjetu guutummaa haqasaa isaanii fi warra si jiruu fi isaantu wal beekaa akkasumallee waaqa tokkotu beeka malee namni biraan hin beeku. Anaaf ati miidiyaa irratti argina jechuudha. Kanaafuu arraba jireenya namaa fi bultoo namaa keessa gallee arrabsuun abaaruun sirrii miti jechuudha. Yeroo tokko immoo koomentii tokko baay'ee tokko jechuudha kan nama fokkisiisu jechuudha. Otoo guyyaa tokko nyaachisteen dhobaasin osoo guyyaa tokko hoo haaji hoo imaani hoo caaltu hoo abaluu osoo hin jedhin yeroo akka kanatti namni nama abaaru jechuudha. Kun abaarsa guddaadha jechuudha. Amantaa akka hordofii kun qalbii jirachuu qabda. Inni nama abaari isin jedhu kun mataa isaattuu hafuura hamaadha malee sirrii miti jechuudha. Kan isin jechuun barbaada. Ana fuuldura barbaadan fedha gochuun dandeessa. Anarraa qabatu. Maal? Anarraa qabata. Siraan gaafa dubbisa qaqabbee hayyam. Duuba namni yoo yaani jaartiin jaarsaa yoo qaban jaarsaa yoo qabate. Yaa akkam dubbiin duraan galle. Maal gochuu deemta? Dubbisa qaqabbee. Waan abadan waan gochuu deemtu kanatti. Haji. Hayya. Maal? Gabbee inni deebita. Gabbee na jettee mere? Daqiiqaa lama qofa sammuu ta'uu deebita. Booda immoo. Kabaja sareenuu jechuudha. Mana jiraattu keessatti kabaja qabdi jechuudha. Akka barbaadanii hiitamtu jechuudha. Abbaa manaa ofii yoo ta'es immoo ka'i bahiin jedhamu jechuudha. Ka'i bahiin jechuudha nama aaran tokko yookiin nama jibban tokkoon ifatanii of keessa dafanii baasu jechuudha. Ka'i gadi bahi akkas ta'e yoo jedhame abbaan manaa ofii maaliyyuu taanaan waan 10 siif ta'uu danda'a. Yoo jedhame ka'i narraa gadi bahi yoo jedhame akka kana miti jechuudha. Yoo masin piraankis ta'e waan barbaadan hojjettaniyyuu jechuudha.
xiqqishuu levelii namni isin kabajullee gadi buusaa deema jechuudha wanti isin hojjetan jechuudha. Yeroo baay'ee immoo sababa shamarran inni hedduu asistee asinan jaalladha jedhuu fi haajii namoonni baay'een gara baay'eetti fudhatanii jechuudha. No bakkee namaatii fi waan bakkee mul'atu nama madaalina jechuudha. Waan miidiyaarra qofaan nama madaalina. Maali ati xabaqaa si godhatee si bitate jechuu dandeessu. Anna bitate osoo hin taane namoonni tokko tokko bakkee keetiin si madaalu malee keessa kee hin beekan jechuudha. Jaalala jaallattan keessatti waan ofii keessan dura filatanii itti seentan waan naaf ta'a jettan dhumarrammoo as baatanii nutti hin haasa'ina. Imaaneen kaleessa filattee jaallattee itti dhaqxee itti heerumti. Har'a garuu nutti as baatee kafana isaa jijjiirrachuu dadhabe akkasumallee mana jijjiiruu dadhabe waan mana keessaa meeshaa mana keessaa jijjiiruu dadhabe waan nutti toleessu tokko illee hin qabdu. Nuuni mari'annee ittan heeruma nuuni jenne waan ta'eef waan nu maratti dhaqxee hin qabdu waan ta'eef ofii keetti dhaqxe. Kanaafiyyuu ittiin jiraachuu qabda.